abbaan gadaa khazabana nabi Abi Jahal barsiisaan akkasitti dabaasi khanamaa jette yoo jan amantii adda addaa walitti qabee namuu tafedhe irraa qabatee nama tokko qofa bulchutti hin jiru jeeyna gameeysa ogeeysa Abiyyi Ahmad Ali akka toogganu jiraati quban qabduu janiin khadubbiin tun isa dhibde kanaan jaan addeeysuun qaba ati ilmaan keetii addeeysu qabda barsiisaan addeeysu qabda adda baafadhaa waan aadaa teessan ta'in hin qeebalina dhaloota dhufuuf maal dhaamtaa jennaan hin dhufinaan jaanii jeefirra hayyee abbaa gadaa kadiin hin qabneen dhageeysa hin dhufinii jiin kazaaree jammiroo maannim sa'u indaa hin naggar amma booda asirraa ka'ee yoo gorsi waa'ee aadaa namaa addeessu masjida irraa dubbate nurraa cufaadhaa fi hummaalii fi kana malee beeytanii fi khagaafii narraa qabuu fi kana jibbu hundi keeysan kazaaree jammiroo maannim sa'u indaa hin naggar arrarraa ka'ee isiniif galaami maal khaju wanni isin qabattan namni kun namni anaa beeki agartee namni kun nama muslima tahetti gorsa kana himu jira nama gorsa kana fedhutti himu jira muslimaatu yoo rabbi jee anuma muslimatti himu jira inshallah isinuma amantii fedhani nama fedhuuf warri fedhu isini amantii fedhani islaamummaadhaan feena warra fedhuuf warri fedhu isini warri wal jaalatu walii himu jira ummata xahaara masjida jiru kanattiin hime namu akka dabaafatu edaanuu warri nabiin daawaatti godhu haarabaa kun waaqeeffataadha abbaan gadaa yoo muslima ta'es akkanaan jaan yoo muslima tahuu baate hoo naafi ati walitti hin qabnuun jaan dubbii si wajjin qabuun jaan waan rabbiin hin mallee rabbi dubbattee jaan namseentaan jaan abbaa gadaa ha diin qabu san kabajeetiin quraana rabbii kana maqaa kabajaatiin isa yaamee isallee quraana rabbii kanaan kabajaadhaan itti hima qabxiin lammaffaa aadaa fi abbaa gadaatiin akkam jettaa gaafii jettu qixa sirriitiin na dhaggeeffadhaa zabana hunda abbaa gadaatii jira zabana hunda warra aadaatii jira Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee qabsaawaan Oromoo ulamaarraa qabsaawaa katee aalima qabsaawaa ta'erraa quraana fassaree kiyye qaala alladhiina ashrakuu warreen rabbi qindeeysan akkana jaan jennaan takka waaqeeffataan ni jee edaanuu warri nabiin daawaatti godhu haarabaa kun waaqeeffataadhaa jechuu yeey sheeyticha kanarraa tafsiira kan akka beektu taakka waaqeeffata nabiin abbaan gadaa khazabana nabi Abi Jahal waaqeeffatan zabana nabi kuffaara Qureeshii kuffaarri Qureeshii waaqeeffattoonni nabiin itti ergame warri aadaadhaa sun akki jeen daawaatti godhee nabiin keenya utrukuu maa yaquulu aabaa'ukum aadaa akka malee firraa dhiisaa jeen hee haala aadaan haala amala warra dhumeeti haala namni jiru haala amala warra dhumeeti naa hoogganamu jechuun xiqqeenya wajadnaa maa hasbuna maa wajadnaa alayhi aabaana hunuunuuf gaa hin barbaannu amantii isaan jennaaniin awalaw kaana aabaa'uhum laa yaaqiluuna shay'an walaa yahtaduun aboo namni jiru nama dhumee naa hoogganamu jechuun irrina isinaa fixu isin akka haala kana yoo firraa dhiiftanoo jeen isinaa fixu san qaatalahumullahu annaa yuufakuun dhumanii badri dhuman namni jiru nama du'ee naa hoogganamu jechuun aadaan haala amala nama dhumeeti jeen rabbiin hasbuna la quraanan qara'u jira hasbuna maa wajadna alayhi aabaana bakka quraana sirraa fuunu aadaan abboota keenyaatu nuuf geessiyan namni jiru haala amala nama dhumeetiin haa hoogganamu jechuun irrina sammuuti kuni isinaa fixu akkanan tahinaadhaa jeen saboo awalaw kaana aabaa'uhum laa yaaqiluuna shay'an walaa yahtaduuna illee odoo tahanii ayattabi'uunahum je hin deeminaadhaa kun irrina isinit taha namni jiru nama dhumee naa hoogganamu jechuun irrina jaama
haala amala warra dhumeeti hin tahinaa akkanaa jeen quraana kamii akkana jaa suuraa maayidaa kanii nama qaree kanaa akkana jaa akkana ji'i itti himii jeen laa yaaqiluuna kana quraana namni wayitanii bakka aqlii sanni isiniif galaaba laa yaaqiluuna je akkana janii gorsan kun eenyu kuffaara Qureeshiiti warra aadaa warra arabaa amata 1,400 dura quraanni kun isaanirra bu'ee zabana san bu'ee warra akkasiitiin warra zabana saniitiin akkana jee rabbi isinaafituu jarana warri aadaa aadanii haa dhuman yoom dhuman badri dhuman quraana kamijja hamma dhageesse kanaa qaba kitaabni hoo siiraa bidaayaa nihaayaa ibnu Kathiir siiraa ibnu Hishaam akkasuma alfusuul fi siirati rasuul kitaabni kunneen ni qaba rahiiqul maktuum kitaabni kunneen ni qaba haaya kun waaqeeffataa zabana nabiiti quraana adillaa dhageesse dubbiin tun irrinaa jechuu quraana akkana juunis dhageesse quraanni kun eenyu baana warra akkasii baana kitaaba kamii qaba kitaaba akkanaatii qaba dhageesse askaay abbaa gadaatii sikkijeen abbaan gadaa zabana nabii zabana quraanni bu'u eenyuun isiniin jee akkasuma na dhaggeeffattaniif keessa qabadhaa Abii Jahal jaama inni kun du'aayii kadhatee kaabaan naanna'ee jan ni gadoodee abbaan gadaa gaafasii akkasitti gadoodee badri du'e kitaabarra jira quraanni akkana jiru ni gadoodee kana eessa qabaji in tastaftihu faqad jaa'akumul fath kaabaan naanna'eeti Muhammaduun ayyara diina aabaayina Muhammad amantii abboota keenyaa kana jijjiire nu xiqqeeyse yaa rabbi nuufiisa har'a sirriirra jiru nuufi Muhammad ka sirriirra jiru nassarii ka sirriirra hin jirre har'a dhabamsiisi jeejan ni feffeeteemii jeen akkasi gadoodee badri du'e faqad jaa'akumul fath waan isin jettan san kadhaa teeysan Abii Jahal san tabbaa gadaa gaafasiisan akkasitti joolleen nam lama dhawanii gombisan afaaniin jechuun dhageenyatti karaayyaan walaloo deebise joolleen nam lama dhawanii gombisan afaaniin jeebar gombisuudhaa deeysinii baate abbaan gadaa gadoodee aduun kunoo hakkanaa kitaaba akkanaa keessa jiru ka zabana akkanaa kanaan baanaa harkaan dhawanii gombisan afaaniin karaa jechuusan kudhaaf raffaa kaasetni sun kudhaaf raffaa na fakkaata Allahu alam hayyee quraanni akkana ju'eessa jira suuratul Anfaal abbaan gadaadhaa zabana nabii Abii Jahal akkasitti du'aayii inni kadhatee siime inni gadoodeeni akkasitti gadoodee du'e dhugaadhaa quraana qaree dhageesse warri aadaa aadanii haa dhumani badri dhuman dhageesse ha himu jirtu ka eegareefu himu jirtu kami amata 1,400 dura ka zabana nabii abbaa gadaate saniin himu jira warra aadaa waaqeeffataa saniin himu jira dhageessanii isinii geega amma abbaa gadaa ka amma jiruunoo akkam jettaa ka gaafasii dhageenye ka amma jiruunoo akkam jettaa ka amma jiruun akkiin jiru yoo muslima ta'e akkiin jiruun abbaa kiyya nama guddaa kabajamuu qabdaa si kabanya ati rabbiin kee akkana siin jaa waan rabbiin hin feene rabbiin yaamin maqaa rabbiin hin malle rabbiin dubbatin waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jiin jennaan yoo muslima ta'e waaqa jechuun banaa samii kana shimbirroo waaqarra barartu yaada jaalallee xiyya bira maarree naan geessuu kajuu san dhageessaniif yaa shimbirroo waaqarra barartu amma masjida jirraa bire akkasi bareechee jechuuf rakkoo dubbiidhaaf shimbirroo waaqarra barartu yaada kiyya fuutee jaalallee biraan naan geessuu waaqarra barartuu laal qilleensa samii kana qilleensa samii bal'ina shimbirroo samiirra barartu jechuu isaatii bara shimbirroo waaqarra barartu jaalallee waraqaa xiyya fuutee jaalallee biraan naan geessuu shimbirroo samiirra barartu jechuudha. Waaqa jechuun samiidha jechuun sii galte gaammaati. A'uuzu billaahi shayxaan rajiimi. Haaya tole boo. Amma bal'ina samii kanaan rabbi jennaa hin jennu kana. Egaa afaan Oromootiin hayyee
والله فوالله اللي ربي هدي هيا تقول مدرك إنما ناسوها هي واقع gurraachaan kun sifa jechuudha. Bal'ina samii gurraacha kana jechuudha. Waaqa gurraacha garaa garbaa laa akkanan jaan abbaa kiyya abbaa gadaa hammaatiin akkam jette hogguu jette. Abbaa kiyya nama guddaa akkiin jee kabajamuu qabdaa si kabanya. Hiriyaa abbaa keenyaa ni kabanya. Ijoolleen hiriyaa abbaa keessanii kabajan. Abbaa gadaa hadiin qabu akka kabajan. Hogguun itti himu kam jeetiin itti hima kabajeetiin maqaa kabajaatiin itti hima maaliin jaan akkisiin jee rabbiin kee. Walillahi lasmaa'ul husnaa. فدعوه بها ربي مقالي غغاري جرا مقا ربي تي ربي يامي ملي وربي نقم ني ربي يامي جان قران خنا رغا تاك امس صلاه خيس غزي صلاه سبحان الله وربي نمل راين ربي قل ليس انا اعوذ بالله وامل وربي ننجو واقا غراچ غرا غربا ربي وانجو جچوي كاني ساتي اكنن جيني صلاه خيس دور كمتي دور كمي ايغ مسلمات خطابه خنا سدور كانجان لماني مغرتي خصدفا وري وربين همل رب دبته ورجانمي قران حامين فصلت اچ غيس جرا وربين همل رب دبته جهنم سنتان جان ابا غدا خ دين قبسن خبجيتين قران ربي خنا مقا خبجاتين اسيامه يسله قران ربي خنا خبجادان التيمه أكيد قرآني وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ربي ندقامون ندقو جيني تشكن جان صفة ربي تجين إرنا ربي وصفو جنين هي صفات الإلهية خطبه شيكوتين هدو كتبني سنرى صاحب أضوى البيان هي أكنا إساقبه أما كيغوتواتي أنسانا قبقبا دومالي هدو جيرا خطابني صفة ربي دبتو أما معنى آياتا سيهمو أكجين ورّا جهنم نكيت كجين وني جهنم كان سينتنيف أكا ربين همال وربين أكنا تهون أولو لا وذلكم خنو إبدا خيسانون كيسان سن ظنكم هرقي خيساني سيتيتيساني زنيني بيتامي أفان رمت ظنكم سيتيتيساني هرقي تيساني الذي ظننتم إسا سيتان بربكم ربي خيساني سيتاني هي غراچ غرا غربا سيتاني جي هي فاصبحتم من الخاسرين اكز ور هونغي راتاتني فاي يصبروا يوبسن فالنار مثوى لهم ابدكم سمسانيتي اوبسني سلانمني اوبس جزقبا حفورن قبدني جنجي اها وروان ربين همل ربي وصفه ور ابداتي قرآن حاميم فصلت قرآن أما قرأي خنا قبا أكنا جيتين التيمة أبا قدا مسلم خطي أكنا جيتين التيمة طبيعة إساسيمو لالال أريد تلفتت خوفيا خايته إمامة فرته أغرته أبا قدا تيني مجرابيخ خمسلمة سنه السلام عليكم جا أغرته أكسوما دعايز گزيه قدو دعايز گزيه قدو اللهم صل على محمدين أغرته أكسب بيغني بر أبو ترى منقدو تينير أكسد دالله خا ليل جوغن خون خينيامتي لمن تينيام بيتو بيتي تينيام بيتو هي منقدو تينيام بانكي أباقي ينما قدا أبانكي دعاي كنا تنمغوني غندي غيغاتي برسيس جرتو دعاي تنمبيخو أفانكي خنا أتوم بيتو هم نانين ديمين يوم تكار أجيسي أفانان نو خميتي ليل جتون أفانان نو إيساتي أفان رومو يوتي إنجلي فيوتي أو إيكان سامالي أتي أسن نخيزتي أفان كنان إنيو تكارب بخدتي أها خوني ما إنيوغا خون خمسلمان تايني خانت تديزيتوان أما خمسلمان تاي خانان سيغفتا خايت أبيا إيسا إمامتا قبا خلويتا قبا سلام تادا جا أبا قداتي خكنا نوفتا بيكت خون نوفتا دعاين دعاي إسلاما ufannisa uffata islama khuni hogganaadha nuuf taase nu taata si qeeballa si qabanya jollen hakkana na qeebala hakkana ni qabajama khana asirratti yana lal hiriya abba keenya asirratti yana he qeeballe agarte waan hin qabne uffata warra rabbiin gurraacha jee lammin tee ta qabrii jirtu tanan qabdu abba kiyya dhaabbadhu ettaan aadumaami ati wanni islaanatti himtu sila
injiru waan kitaaba irra injirre yoon isinii menan dhorkitani abbaa gadaatis waan aadaa dur nuti qabnu keessa injirre yoo dhufeen nurraa dhaabbadhu yaanka akkam lammiin teenya ta qabrii jirtuu fi ta ganda jirtu ta rabbiin gurraacha jette injirtu akkana inni gorfanna afaan nagaatiin kan inni gorfanna abbaa gadaa hayyee hoggaaniif uffataa akkana jennaan xabiyaa isaa keessatti salaamtaan assalaamu alaykumiin ta warra jannataati ta muslimtootaati ati lammiin tee gandi kee biiti ati irratti abbaa gadaa taatutuun salaamta beetii namana haala kanarratti deemijiin mina aynat hay hogganaan haala amala nama hogganuutiin isa abbaa hogganuu qabaa biiti ati irratti abbaa gadaa taate biyya kanaati jiin sirri du'aayi laal dirobbiyoo yoo akkana nyaan gaafa dursan laal dirobbiyoo yoo laal gizee qaban beekki subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya aziz ya karim ya Allah shaa godhani laala kasif baati sagaleen tu karaa alaati sije hirte khaleel juu kanaa fi kana wal bira naafiti nurraa dhaabbadhu jiin hayyee aadaa tee yoo taate akka beeynaa kunoo kan nuuf taataa muslima ta'u abbaa gadaa kana jeetiin ittiin abbaa gadaa ka muslimaa uffanni isaa akkana du'aa'iin isaa akkana agartee yooniif kakuu mana aadaatiin oo maal jette yoo jette yoo muslima ta'e manni aadaa sun isin warri mana aadaa dhiyaatu yoo muslima taatan rabbiin maleen kakatinaa isiniin jaa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akkanaan jaan namni kakatuu fedhe rabbumaan haa kakatu ilmaan keessan qaraasiseetiin jira buluugul maraami qaba kitaabul iimaan wa nadhiriin jaan hogguu muslima ta'e warri mana aadaadhaa kan nama kakachiiftan kun warri kakatuu dhaytan kun yoo muslima taatan akkanaan isiniin jaa abbaan gadaa yoo muslima ta'es akkanaan jaan yoo muslima tahuu baate hoo naafi ati walitti hin qabnuun jaan dubbii si wajjin qabuun jaan ansin baanuun jaan an nama xahaarattiin hime abbaa gadaa ka muslimattiin hime kana dhufe kaniin isa fedhu kana fedhuttiin hime ka islaamummaa fedhu kaniin anis islaamummaa isaa fedhuttiin hime naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan abbaa gadaa ka musliman ta'iniin akkam jetta naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan mana aadaadhaa yoo muslima tahuu baate yoo muslima tahuu baate naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan agartee haaya waa'ee abbaa gadaa bakka lama baafne finne hamma kanaan akkam jetta muslima ta'uu kanaan jaan muslima ta'uu baatu wajjin qabnuun jaanii taakka irraa beetiin jira waa'ee abbaa gadaa waaqeeffattoota takka warra aadaa Oromoo hamma kanaanoo akkam jettaa hadur hazabana quraanni buu dhageenye bira hunnee mire warra aadaa Oromoo hamma kanaanoo akkam jettaa yoo naan jettan yoo muslima tahan akkiin juun aadaa rabbiin feene yoo qeebalte waan kitaaba rabbii keeysan jirree yoo dhufte uffata keeysan keeysatti nikaa hiitan keeysatti kakuu teeysan keeysatti bobbaa gala keeysan keeysatti guyyaan jirree laga baanaa gaara baanaa muka jala baanaa aadat dura akkanaa Oromoon ni waaqeef Oromoon ni hooddataa aboo namni hooddatee rabbi qindeeyse kitaabu tooyidii qaba kitaaba xixiqqaa kana ijoollee amata 10 qaraayisee ate nama guddaa taate kanan barini hooddannaan shirkiidha muslimtootaan baanaa beekan laal amantii fedhuun namaan fedhutti nama amantii sanis fedhutti kanatti ni mujjida waa sadeen kana qabadhu amantiin fedhuun nama fedhutti namaan fedhuuf sanitti mujjida karaan idduu tana baqaqee jira namni tokko as seenuu hin danda'u daangeeffame nun baanu kayyaan kanaan jalaa fixa warra hawaasa Oromoo hamma warra aadaatiin akkin juu yoo muslima tahan akkin juun kakuu keeysattis akkatti hadiisa kanaan dhoorkaadha rabbiin maleen kakatinaan jaan gaara bahuu fi muka jala bahuu fi dhadhaa fi shuuroo muka dibanii fi walaa lafa jala buusanii akkatti kana waan jaan uffata aadaati jaanii
waaqa gurraacha garaa garbaa melekkata faajjibbaa gadaa tahee halluu diimaa gurraacha adii sanii waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu calaqqisu san wahuma rabbiin akkas janiif jecha affata san uffattee rabbiin keessin dhiisu salaata kee subhaanallah kajette san balleeysite aadaa rabbiin hin feene yoo qeebaltan islaamummaa ta'e san balleeysitan akkanaan jaan namni nan akkana juun kun eenyu muslima aadaan saatiis islaamoyti aadaan ni islaamoyti eeysatti akkana jee asitti akkana jee hoo yaa ayyuhalladhiina aamanu dukhuluu fi silmi kaaffa yaa warra rabbitti amantan qaama guutuudhaan qaamaa qalbiidhaan diin kana seenaadhaa jee warra tokko tokko ka isaan jimaa qamaasisanii ergatan sheeyni sadii jan idduma tanaan sheekha ulamaa uddawlaa ulamaa ulmillaa ulamaa ulummaa sheekha hawaasaa kanuma kenni isaan jaan ta'u sheekha kitaabaa akkuma kitaabni jee ta'u sheekha akkuma aangoon taate ta'u tokko tokko ka isaan afaan maranii sheekha balleeysanii si fidaniifis deebisa akkanuma qopheessuu qabda siifin hima deebisaa sanillee kaaffataniin kun maalirra nasabame warra lugaa warra nahwii biratti kaaffataniin kun maalijiin wanni takka bishaan dhuguunu kitaaba rabbii kanaan hoogganama ati tabirootiif oota bishaan dhuguun akkatti dhuydu bitaaf mirga qaba hogguu dhuydu akkatti hafuura baafataa dhuyda sagaraa bahuudhaaf miila irratti teessu jira yaa waslaataa ilma harreedhaa diin kana keessaa wanni takka nafne jid aadaan islaamoyte maal toofe ilkee gizeesse waakkattu laal hoggaaniif qeensa kana mun firraa cirtu qeensa kana gizee firraa cirtu tartiibatti ciranii jira sunnaadha istibaaba wanni takka hinafne wahuma wahi janirraa kitaaba kanarraa tibyaanan likulli shay kaaffatan haala amalli kee guutuun islaama'uu qaba warra aadaa isaanii islaameyseen ikkin juun yaa jara keenya amma bargaa waaqeeffataa oromootiin warra aadaa oromoo hawaasa aadaa oromootiin akkam jetta hogguunaan jedhan ikkin juun warra aadaa fi islaameyseen salaata keessan hin balleeysina diin keessan hin balleeysina haala amala keessan hundaan diin rabbiirraa maqinaadhaan ja'an kan islaamawin yoo ta'e yoo naan jee naafiisin dubbii walitti hin qabnuun ja'an abbaa gadaa ka islaamawees akkasiin ja'an ka islaaman ta'in ka musliman ta'iniin naafi ati dubbii walitti hin qabnuun ja'an hawaasa islaamaatiinis ka islaamaween akkana jeetiin isaan gorsa afaan nagaatii fi kabajaadhaan kan islaamawiniin dubbii walitti hin qabnuun ja'an asirra dhaabbadhee wayiin isinii galchuu barbaadaa narraa fuudha amma booda asirraa ka'ee yoo gorsi waa'ee aadaa namaa addeessu masjida irraa dubbate nurraa cufaadhaa fi hummaalii fi kana malee hin beeytanii fi ka gaafii narraa qabuu fi ka kana jibbuu hundi keeysan ከዛሬ ጀምሮ ማንም ሰው እንዳይናገር አረራ ኸኤ እስኒፍ ገላሚ ማል ኸጁ ወኒ እስን ቀበተን namni ana beek agarte namni kun nama muslima tahetti gorsa kana himu jira nama gorsa kana fedhutti himu jira muslimaatu yoo rabbi jee anuma muslimatti himu jira inshallah isinuma amantii fedhani nama fedhuuf warri fedhu isini amantii fedhani islaamummaadhaan feena warra fedhuuf warri fedhu isini warri wal jaalatu walii himu jira ummata xahaara masjida jiru kanatti hime namu akka dabaafatu santaatu namni waan masjida irraa himamu aadarraa dubbatuu san namni hin feene hundisaa nan baanu akka jiru ansin baanu abbaa gadaatis xahaara qabuttiin hime xahaara hin qabne yoo jan mal horiu gabbaru fedinna qabde janini fedinna qabdan jani an sannan dibdu na rafudi ati sannan dibdu na rafudi akkuma njuu kana qabaddu qofati khatahara qabutti ni me khamasjidan fene khawani mamusan fene an simbanu nambanu ji qabaddu achumatti masjid irra cufa odon tayin nama fedutti mujira yaadadha arabota hawasni dubbi tanan fenes wan kana din kana nama addeesu hawaasnin feenes
nama fedhutti himu jira, warra fedhu irraa dhaggeeffatu jira. Amantii fedhani warra fedhe warra isaanit dhufe masjiida nu dhufetti himu jirra. Amantii fedhani nama fedhanitti himu jiranii jaa. Namni alaa irraa dararamu hawaasarraa qabxii tana qabadhu sin ilaallatu. Ayyoo muslima ta'uu baatte naafi ati walitti hin qabnu ansitti hin dubbanne sin baanu hawaasaan. Abbaa gadaatiinis yooniif diin rabbii hin qabaanne ati. Agartee yoo musliman ta'in yoo diin rabbii kanaatiin fedhin naafi ati walitti hin qabnu haasawni kiyya sin ilaallatu ansitti hin dubbanne sin baanu. Abbaa gadaa kadiin hin feeneen an sin baanu. Hawaasarraa kadiin hin feeneen an sin baanu. Eega sin baanne egaa sumaa ifirraa anfate nan baanu ifiin jii waan masjidarraa nuti itti bannu lolin hagana. Hawaasni jibbitees nan baanu jii arraboodan dubbatin. Hoogganaan qaamni mootummaadhaa aangoon eegamsi nageenyi biyyattiidhaa kasi kennamees amantii fedhani nama fedhutti himu jiran nama isaanit dhufetti himu jiran namni hin feene kan feene abbaa gadaatis haasawni kiyya isan ilaallatu hawaasa himana kanan feenes isan ilaallatu anna masjidan malee takkaan himne nama xahaarattis malee takkaan himne kanat dhufettiin himu jira haalaa dararamu muhanaan simbaanu nambaanu walitti hima. Hoogganaan nama hooggantutti himi isin hin baanu jiin. Abbaa gadaa kadiin hin feeneen nun baanu jiin. Hawaasni diin hin feenes nun baanu jaa. Eewwaa quraanni namatti amaneef malee dawaan ta'uu janii dhukkubatti ta'aa janii ani nama na dhufe xahaara warra if beeku akka keessanii kanatti hime. Asirra dhaabbatee gana aadaa Oromoo tuqe warri juus deebisaa kenneetiin jira. Abbaa gadaa tuqe warri juus deebisaa isinii kenneetiin jira. Abbaa gadaa yoo muslima ta'e akkanaan jaan kabajaadhaa hiriyaa abbaa kiyyaatti kana jeetiin itti hima. Yoo musliman ta'in naafi ati walitti hin qabnuun jaan. Maaliif wal qooddan jennaan mootummaan sabaa sablammii warra amantii meeqaa qabu akka bulchu jiru ati biyyan jirtu hin jaan. Waladdaami? Waladdaa bar waan waladdaa kana bulchu jiraatu quban qabdui kafede lal ani lakkoisi keenan senne jaalalti falagooytaati teenan sennen jaan haya akkam nagootama abbaa gadaa kadiin hin qabneen anteena keessan jirtuuf keessa hin dhabee dandeessan akima geessan waraaba mintaa maxaalle akkana gaa hayyee yoo ka muslima ta'u taate hoo hiriyaa abbaa kiyyaati jaalalateetiin qaba akkattiin ol fuudheetiin siin deema ji gajjeetiin harka si fuudha jiin. Wallahi rabbiin kakaddesa. Hayyee akkana. Akkatti abbaa gadaa kanaami kana baana akkanaa kadiin hin feene akka keetii kalolu kanaan kun sin baanu walitti hin qabnu siin jee sirraa hiikkatee jiraa jiin itti hima. Sitti mijaan. Saniifuu abbaa gadaa tuyxee namni jiru hundi kee deebisaa akka sirriitti tafakkurtu dallawaa kana jaareetiin jiraa irra utaaluu hin dandeessu. Aadaa Oromoo tuqe jechuuttis dallawa jaareetiin jira irra utaaluu hin dandeessu. Oromoo musliman ta'iniin waaqeffattoota akkam jettaan jennaan hogguu islaamoytaniin isinitti himaa naaf isin walitti hin qabnu. Kana warra amaneo isin warri amantan kabajamoo ummanti akkana akkam guyyaa iidaa yoo kana balleessitan diin keessan jijjiirtanii jee hime san akkasittiin bareecheetti hima. Qabxii hanga haasaamee kana keessa namni tokko sheekan keessa takkaa darasaa keessa takkaa nama tokko keessa kabitame hara waacate kabiira dhamaasan hoggaasi fidan wanni ati reefu jettu abbaan gadaa ka zabana nabii akkana warri waaqeffataa aadaan zabana nabii akkana jechuun kun quraana irra hin jiru yoo siin jeo sheeyni sadii reefu jee dhageesseemi sheeka sadeen san keessaa sheeyni isaanii kabirri yoo dhufee akkas jee kanaas deebisaa gayaa qabaatuufi qabda akka gootu quraana keessa rabbiin ekki jee sheeka mootummaa akka dhooytaan siin jee abshir laal sheeka kagandi tolfatee sheeka afooshaan tolfattee si ergitu mudhi cabsuuf ekki gootu quraana irratti rabbiin ekki jee ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآن خنا خيست وهند دبنا جرا
wanni takka irraa nafni jaa. Kana jee waa hunda dubbatee rabbiin abbaan gadaa quraana keessaa eessa jira? Waaqeffataan quraana keessa bakka tam jira jettaan. Gaafatteetuma ustaati. Abbaasaa qaxee waan udaanuu beekaa cal yoo feete ustee teessa. Hin jirjirin haalanfatu. Quraanni kam jeensiin jee? Quraanni kijee waa hunda himnee jirra jaa. Eega waa hunda himee jiraate waaqeffataan quraana keessa suuraa kam keessa jira? Abbaan gadaa quraana keessa suuraa kam keessa jira? Dafii mijaan. Ankunoo yuus barsumaan gaafadhee ittiin fiitu. Laal afuuffaan gizee sirri jabeessan ni dhooti jaan. Irraa laaffisaa deemtammaati. Sirri dararuu yoo feete. Kunis beeki siyaasaadhaa beeki hikmaa usluuba seera falmaati bar. Qabuu kee agartee mi? Qabuu kee agartee ittiin fiigin badamaa richan jettuun cal. Mee kabajamoo waan akkanaa kana nuyi maqaa maal taatan kanaaf kana silaama khutuba jirra malee akka gootu itti deetiin siimaan siin jee. Hanga inni waan birootiin jaaramee jimaa qamee dhufe san samiirra dhoyta. Himi rabbiin quraana keessatti akkam jeen isin hin jee. Waa hunda himnee jirra jaa quraanni kun waa hunda qaba jaa. Akkas taatu waaqeffataa suuraa kam keessatti dubbatee agartee amata 10 da'awaa nabiin amata 23 quraanni kun qabu'e amata 10 waaqeffatatti da'awaa godhe. Kuffaara Qureeshii qabsaawaa Oromoo kan reefu mu dhageessani. Suuraan quraanni Makkaa Madiinatti adda qoodama. Suuraan Makkaa guutuun waaqeffataadha. Warri Makkaa kun guutuun isaa waaqeffata. Ummiyyiina jaaman. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee kana jee hoggaan jubeeki. Arraga aadaa Oromoo dubbatu jiraami sheeka kana bar tanaafin fidee asif firoomsee beekadhu tarree. Agartee akkana jee fassaree rabbi rahmataa godhuufi itti beeynaani. Hayyee sheeka kasi dura fifiige mee eessa jireettee qabda. Habeekummoo akkana jettee itti himta. Asirra dhaabbattee gorsi dura kennamuu qabu gorsa mushrika Qureeshiiti Abii Jahalii. Kana quraana irraa dura bu'ee. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وأما بعد. قبتين التيان تتكما أكاتا قدسة برنوتا إلمان كينيا برسيسان سموك أبو برسيسان لكيدا برسيسان سري رجل خواسة دي كبو نغرا جيفدا خواسة دي كبو تكو خدورا خا barsiisan sammuu qabu ha amaanaa rabbiin balleessine ha ilmaan keenyan gowwoomsine ha ajaja isa kenname bakkaan ga'u barnoota gadaati beek ajajni isa kenname na dhaggeeffadhaa sirriitti isinuma kana faayidaa rabbi isinaa godhu isinummaa na dhaggeeffadhaa firraa fuuteeti waan daftararra jiru san akkana jee waan isa kenname barreessee kana irraa ba'a. Ajaja isa kenname raawwatu. Hoggaaniif barsiisa wanti kun duuba akka sirriidhaayii jaaniin akkiju akka saayinsaa waan lama fakkeenyaaf qorattoonni wal duraa duuba gizee dhufe kun yaada baluu baluuti kun yaada baluu baluuti jee saayinsaa waan akkana jee boodarra dhufe immoo akkana jee kunis yaada saati jee akka fakkeenya uumama dachiidhaa uumama namaa Majammara zinjaro nabbar jennaan isinuu zinjaro akkin jee tokko kana jee waan ni juuqun ni jira. Hayyee Ahmad ibn Hanbal akkana jee Shaafiin akkana jee jennee mataa addaan qabna amma sheekotti tana isaan sheekanii mire. Sheekh Ahmad Watar akkana jee Sheekh Adam Tuulaa akkana jennee kun kabajamoodha mataa addaan qabnaa mire. Akka haasawa akkanaa gooteet barnoota keessa hoggaa dhufe sitti kun akka warra amantii kanaatti isaaniif yoo sirrii ta'e akka amantii muslimatti sirrii nuun ta'u akka amantii kiristaanatti sirrii nuun ta'uu jaan. Tagbaabbaan walii gallee akki godhu irraan sii deebuu jira bar. Ajaja barsiisaan qawaamee qaqqabuun siin jee ajajatti kenname bakkaan ga'e barreesse. Ha ilmaan keenya hin shawwadin hin gowwoomsin adda baasuufi jira. Akka saayinsii keessatti yoo yaada uumaa namaarra uumaa lafaarratti
kun akka hubbaat ture jaa kun akka khillee lukkuu turtee jaa dachiin tun dur qorataan abaluu kana jee kunis yaada isaati abaluu kana jee kunis yaada isaati jee akka addeessu kanatti barsiisota biraan nagaa yaa rabbi kiyya akka gootu si beekaayee akka kana jee adda godhutti waaqa gurraacha garaa garbaa jechuun amantii warra kanaati akka amantii muslimtootatti akkana rabbiin jechuun ibidda nama geessaa ja'an kun yaada baluuti yaada warra amantii kana akkanaati hajummataa fi alada hedduu jiru san yaada amantii warra kana akkanaati warra kam hajummataa fi alada hedduu jiru san haaya amantii warra kana akkanaati yaa yaada baluuti yaa abaluu kam khasafti kha aladafi jummata iddu jiru san agarte abo kana baan ta'i jeen aladafi marre iddu ka jiru ennan bo kana baan ta'i nan khaan maati fe itu sani jeen amma kasi kawat ya dabaluutiin sinje khana barnootaaf dur qabda sin bilisoomsu jira bar barsiisotaafin bar isaanummaa bar lallal akka rabbiin dhabne akka ilmaan keenya gowwoomsine akka dubbiin kijiba sittin taane namni baratu jira ijoolleen ogguu gaafatte gaafii teetiif akka karaa wallaalle bilisa taate bilisa nama goota jeeti bar saayinsaa waan qorattoonni ogguu dhufe akka ulamaa khilaaf addaan qabnu kanatti addaan qabaniimi akkas addaan qabdaan jee ati ajaja si kennama bakkaan geesse taakka barsiisi jen barsiifte barsiisuu waa addeessuudha addeessite ilmaan keenyan gowwoomsine dhugaatti hime akka muslimatti namni rabbiin akkana jee ibidda seenaa subhaanallah haraami akka amantii akka kiristaanatti nuti akkana jechuu hin qabnu masaaf qudduusii keessa akkana jechuun hin jiru waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuun kitaaba rabbii quraanun kariim keessa hin jiru amantii warra kanaati jee isaaniif yoo dhugaate nuuf dhugaan ta'u itti nu gaafachiisaa ja haaqa rabbii hin dhoysine ha ilmaan keenyan gowwoomsine ha ajajatti kenname bakkaan ga'uu barsiisaa sirriiti haaya kun ka barsiisaati isin haadha abbaan tokkicha kanaan naafe isin haadha abbaan ilmoon teegizee barattee dhufte hogguu barnoota gadaasan mee daftara san fidii jettaan ni dubbisan hogguu asirratti dubbisan aadaan taanee fi amantiin taane hogguu keessa garte kijettu ilmooti yaa'an abbaan kee abbaan abbaa keeti waaqa gurraacha garaa garbaa takkaa rabbiin hin jenne beey magan atis barsiisaa lammaffaati haadha abbaan akkana jettaan muka jala bahuu jan dhadhaa maarree godhatuu jan maarree godhatuu jan ni hooddatan jan beey magan hin qabnu abbaan kee hin qabu haatee hin qabdu haati ilmootee as yaami aayyooti yaan hin qabu haati haateetii hin qabdu abbaa kiyya mucaa ani hin qabu abbaan abbaa keetii hin qabu hin jiru gaa kun hin jiru ati mana keessallee injifadhu muslimatti himle ha musliman ta'ini walitti hin qabnu kana dhufettiin hime masjida irraa yootti banan arrabooda hin alaanalina arrabooda aadatu qenjiina awwarra fedhuttiin hime kan feene anuus hin fedhu jiin sitti himuus hin fedhu jiin nan fedhuu eegaatti tarabbiin feene sin fedhu naan jeefitti himi adda oolle naafi si idduu dallawaa jira mee dallawaa masjidaa kana ol seenii dhaloota dhufuuf maal dhaamtaa jennaan hin dhufinaan jaanii jeefirra hayyee abbaa gadaa kadiin hin qabneen dhageessa hin dhufinii jiin